Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa. Obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin beeka jirtu imaammaddu gara guddinaa. Keessatti yoo waan feete dalagdee gammachuudhaan jiraatta dalagatteef jijjiirus numa dandeessa biyya namaa deemtee saree ta'urra biyya ta'e keessatti dalagattee nama numa taata argattus dhabdus biyya tan ta'e ittiin boontaa namni sin tuffatu namni akka saree sin laalu. Mataa ol qabattee argattus dhabdus mataa ol qabattee jiraatta gaafa argattee gammaddee jiraata gaafa dhabdee gammachuunis agabuutan dagaciitti akaawwi nyaattee ni jiraatta biyya namaa immoo gaafa rakkattes ni boochaa ni hiraartaa namnis akka saree si ilaala uummanni biyya arabaa hinuu gaadhiisii akka saree nu ilaalanii isin Itoophiyaan waan nuun jaanii akka saree jechuudha gala akkasii nuun jaanii bineensota nuun jaanii alhamdulillah biyya ta'e keessa yoo galtee waan feete galtee gabbaatee gurgurattee dalagattee nama numa taataa keessaa nama baataan jaala. Ne jijjiiramni hanga hojii kanatti seentee jiru maal fakkaata? Bu'aa argachaa jirta hojii kanarra? Koo agaa inshallah amma eegale hin turre karuma waggaa baatii ja'a akkanaa amma eegan dalagaa tan eegale inshallah kara fuulduratti jijjiiramni numa dhufa gaammallee alhamdulillah uumaan jiru bareedadha. Kara fuulduratti jijjiiramni numa dhufa. Mee dargaggoota hojii malee ta'an kanaaf maal dhaamtaaf? Inni dhaamuuf gaa yaani dalagaa hin tuffatinaadha. Dalagaa saniin dalaga guddoodhaan namni bakka guddaan gahu xiqqoomaan osoo dalagaan tuffanne waan xiqqoo takkaan eegale bakka guddoo takka gaha saniifuu dalagaa osoo hin tuffanne biyya ta'e keessa mataa gaqqabattee yoo dalagatte akka biyya namaa mataa gaqqabannee dalaganu sanitti biyya ta'e keessa yoo mataa gaqqabattee dalagattee nama ni taata dalagaan tuffatinaadha gajjaa dalagadhaan jaan biyya teessan keessatti. Akka waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Galamsootti waajjirri kun hundeeffamni isaa adoolessa takka bara 2014 bara baajata 2015 kana keessa kan hundeeffame ta'uu isaati. Akkaataa caaseffama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa gara magaalaa guddattutti magaalaa keenya waan guddatteef seektarri kun sadarkaa jalqaba irratti kan mirkanaa'e ta'uu isaati. Kana bu'uura godhachuudhaan akka waliigalatti bu'aa waajjira kanaan argamu qabu maali waan jedhu mootummaan achirratti xiyyeeffateeti. Inni duraa carraa hojii jiraachuun lubbuu tosiidhamu wayira biinsi muudi. Hojii dhabaa turre gurmoonee waldaan kanatti liqii mootummaa kenneen hojjeese haala saniin hojjennee jijjiirama kana finnee jirra. Amma dargaggoonni akka keenyaa kanatti jiran kan hojii hin qabne akkuma keenya kanatti himaadhaadhaan gurmaa'anii liqii mootummaarraa fudhatanii yoo hojjetan bu'aa qabeessa ta'an jeetii yaada. Kanaaf nama akkanatti dalagee akka keenya kanatti dalagee immoo ni jijjiiramallee ni fida jeetii yaada. Nuti maaliif amma nuti jijjiiramnee jirra jechuudha. Kanaaf amma haala keenya kanaan gurmaa'anii yoo dalagan jijjiirama guddaa waan fidaniif dargaggeeyyi akka keenyaa kun kan hojii hin qabne mootummaan gurmeessee himaadhaadhaan yoo hojiitti galan bu'aa gaarii argatan. Waldaan ijaaramne bakka hojii nu kenname akkasumas ammaan kana dalagatu jirra jechuudha. Mee haga hojii kana seentee bu'aan ati hojii kana argaa jirtu maal fakkaata? Bu'aan gaama hojiidhaaf haaree ganaa baadii takkaa fi guyyaa 15 guyyaa hangana inshallah bu'aan ni jirti hedduu jirti namni yoo dalagate nama jijjiirama biyya teenya keessatti. Namoota gara biyya alatti godaansa seeraan alaatiin deemanii lubbuu balarra bu'aniif maal dhaamtaaf biyya keessatti akka hojjetu? Wallahi biyya teenya keessatti yoo dalagde nama jijjiirama. Yoo atummaan nama dalagaa taate wanni hin jijjiiramne hin jirtu nama jijjiirama. Kanaafuu godaansa deemu. Godaansa seeraan alaa fa'aa isaafuu kan lubbuu badhaa barsan lubbuun dhufa. Biyya teenya keessatti waldaan ijaaramanii akkasitti bakki hojii isiniif kennamaa yoo maallaqni illee ni kennamaa dalagaa uummatu biyya keessatti. Yookiin hojjettu yookiin barattu lameen hojii meeqosoo jiru taanii mootummaa argitu kun duudumaan jedha
akka kayyatti. Karena bitti deemee baraatu abbaa seebi karaa fedhe deemtee hojii uumuu dandeessa. Saniifuu warra hojii fedhee bataa'u mootummaa qofa eeginaan jaan. Sosoo haala irratti sosoo xiyyeeffannoo mootummaa kanaati. Haala irratti mootummaan haala ni mijeessa. Itti galaanaa jaan. Jiraachuun lubbuu. Irratti itti gaafatamummaa fudhadheetiin hojiitti galee hojjechaa jira jechuudha. Mee hojii maal irratti bobbaatee jirta? Hojiin irratti bobba'ee hojii suuqii xiqqaadha. Shaqata. Mee yoom gurmoofte? Amma bara 2014 dhuma kana irratti gurmaa'e. Bara 2014. Duraan osoo hojii kanatti seenin akkam turte? Maal dalagaa turte? Duraan osoo hojii kanatti seenin nama bira bakka adda addaa hojii dalagaatiin ture namaa wajjin nama bira dalaguu sana wajjin wal dadhabuu irraa kan ka'e anis akka nam tokkotti ijaaramee waldaan ijaaramee hojiitti galee hojjechuun hin danda'a ka jedhu murteesseen hojiitti galee waldaa saniin ijaaramee bakka tana ammaan tana bara 2015 seensarratti potenshaala kanarra dhaabbannee hojiitti galchuu dandeenya jirra jechuudha. Kana keessatti bu'uurri waa hundaa maali? Yoo jennu bu'uurri manufaaktcharingii. Tarsimoon toora xiyyeeffannoo mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa qabatee deemullee manufaaktcharingii irratti. Manufaaktcharingii jechuun oomisha irratti akka hundaa'e. Fakkeenyaaf waldaa Haashim Beekarii yoo fudhanne asuma waajjira paarkii kana cinaa kan jiru kun oomisha daabboo irratti bobba'ee jira jechuudha. Oomisha daabboo irratti gaafa bobba'u tasgabbii gabaadhaa uume bu'aa isaati jechuudha. Isaan kun gaafa jalatti carraa hojii nama meeqaaf uuman? Dhaabbiidhaan peeroolaan mindaa kan kafalaniif nama 25. Carraa hojii yerootiin kan isaan kafalaniif nama 45 waliigala toora nama 70 hojii kanaaf carraa hojii uumanii jiran jechuudha. Kun immoo baajaajiin deemee daabboo geejjibsiisu, konkolaataadhaan hanga asii hawwii guddinaatti hanga daaroo labuutti asii hanga harra qurquratti daabboon kun kan geejjibsiifamee uummataaf bu'aa buusaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanuma hojii wal qabatee waldaaleen keenya laabiyaa jirutti gurmaa'anii potenshaala kunis waan ta'eef waajjira bishaan bulchiinsa magaalaa Galamsootii wajjin taanee laabiyaa jiru garaagaraa irratti gurmeessinee ijoolleen keenya baajaajii fi konkolaataa garaagaraa dhiqaa qarshiichirraa argachaa jiran. Waldaaleen waan kana irratti gurmaa'anii jiran waldaalee gara 5ti. Miseensa gara nama 70 olii kan qabu jechuudha. Kun immoo hojii fakkeenyummaa qaban warri horee supervisionii sadarkaa garaagaraa irraa dhuftullee nuuf akka ciminatti nuuf qaanii kan deeman ta'uu isaati. Hojiin hanga ammatti akka bulchiinsa magaalaa Galamsootti hojjetamee jiru isa kana hangana akka fakkeenyatti yoo kan isa tokko ta'e isa kana hojiin bal'aan immoo kan jiru ta'uu isaati. Kanumaan ulfaadha.